Mo Salah to put Liverpool in front. 3 out of 3. It was never in doubt. It's 100 Liverpool goals for Mo Salah away from out. Yooyya jirra jirtu daawwattoota keenya. Taphataa kubbaa miilaa dandeettii fi amantaa isaatiin mootii Masirii jedhame waa'ee Mohamed Salah maal beekna? Nu waliin turaan affeerraa keenya. Akkasumas warreen YouTube keenya faarfatan lammii Global Media subscribe gochuun maatii keenya ta'aa isiniin jenna. Kontiraan isaa bara kana kan xumuramu kan Mohamed Salah kontraata haaraa hin mallatteessu taanaan ji'a Majjii dhufu booda kilaba barbaadeef mallatteessuu danda'a. Amma ji'a Muddee keessa jirra. Bara 2025 booda akkan kilabicha keessa turuuf kontiraan naaf dhiyaate hin jiru. Kana jechuun turuu irra ba'uuf akkan jedhu agarsiisa jechuun Sky Sport irratti dubbate. Salaan bara kana Arne Slot jalatti ga'umsa guddaa irratti argama. Garuu turtiin isaa Liverpool keessaa xumuramuuf adeemuun isaa deeggartoota kilabichaaf yaada guddaa ta'eera. Liverpool taphataa Salah bakka bu'uu fi ga'umsa taphatichaa qabu bakka hin buusne. Seenaa kilabichaa keessatti galchii 223 lakkoofsisuun taphataa sadarkaa 5ffaa irra jirudha. Waa'ee Mohamed Salah maal beekna? Masirii naannoo Baasiyoon ganda Naagiriik jedhamtutti dhalatee guddate. Zinedine Zidane fi Brazil irraa Ronaldoon taphattoota inni fakkeenya godhachuun faana dha'aa guddatedha. Maatiin isaa namoota beekamoo miti. Jireenya gidduugaleessaa namoota qabanidha. Innis obboleessa isaa hangafaa Naasir jedhamu waliin ganduma sana keessa daandiirratti ba'uun kubbaa taphachaa guddate. Garuu inni Naagiriid maqaa jedhamu argateera. Sababni isaas naamusa gaarii dandeettii jabaa nama qabu waan ta'eefidha. Maqaa guutuun isaa Mohamed Salah Hamed Nahirus jedhama. Mohamed Salah amma dargaggoo ganna 31 yoo ta'u Liverpool keessatti taphataa lafee dugdaa isaanii ta'edha. Warraaqsa kubbaa miilaa jabaa Yargan Klopp Liverpool keessatti fidan warra dursan keessaati. Waggaa 3f galchii hedduu lakkoofsisuun badhaafameera. Liverpool waggoota 30 booda akka waancaa Premier League injifatu gargaareera. Ofii isaa har'a galchii hedduu lakkoofsisuun riikardii taphataa Liverpool duraanii Robbie Fowler qabate cabseera. Mo Salah caalaa har'a Liverpool keessatti maqaa guddaa taphataan qabu hin jiru. Garuu kubbaa miilaan garsitti jireenya Mo Salah maal fakkaata? Deeggartoonni isaa mootii Masirii jechuun isa yaamu. Keessumaa deeggartoonni Liverpool addunyaa irratti beekaman Mo Salah mootii Masirii jechuun isa faarsu. Piraamidii Masirii arfaffaa jechuun kan isa leellisan illee jiru. Biyyoota Arabaa hedduu keessatti Salaan waan baay'ee jaallatamuuf maqaa masoo Pride of Arab jedhus argateera. Inuma filannoo pirezidaantummaa Masirii bara 2018 irratti namoonni walakkaa miiliyoonaa ol ta'an guyyaa filannoo sana sagalee kennuu deemanii maqaa kaadhimamtoota pirezidaantii lameen haquun maqaa Mohamed Salah itti barreessanii ba'an. Yeroo sana Salah caalaa taphataan Afrikaa irraa faarfamu hin turre. Baratti galchii hedduu Liverpooliif lakkoofsisedhas. Dandeettii fi saffisa inni kubbaa qabatee fiiguuf qabu kubbaa itti gangalchu miila bitaan haala inni itti lakkoofsisu adda isa taasisa. Dabalataan yeroo Salah faarsan Salaan yoo ammas dabalee galche lakkoofsise amantaa keessa gara Islaamatti jiranna jechuun ittuma fufanii isa faarsu. Siif kan ta'e yoo ta'e nuufis ni ta'a jechuun kabaja amantaa isaaf Islaama qabanis ibsuuf Mo Salaan nama hedduu amantaa Islaamaa leellisuu fi kabajuu jedhama. Dandeettii fi maqaa inni qabu garuu isarra darbee amantaa isaaf kabaja guddaan akka kennamu taasiseera. Bara 2021 keessa qorannoon Ameerikaa Political Science Review jedhu tokko Salaan kilaba Liverpool galuun isaa jibba amantaa Islaamaaf namoonni magaalichaa qaban ture %16 hir'iseera jedhe. Salaan yeroo galchii lakkoofsise Rabbiif galata galchuun beekama. Haala itti gammachuu isaa jilbeenfatee ibsatu gaafatamee yeroo ijoollummaa koo irraa jalqabeen akkas godha. Akka taphicha mo'annuuf kadhachuu kooti. Akkasumas yoon galchii lakkoofsise isa na gargaare Rabbiif galatan galcha jechuun CNN itti hime. Ganda dhaloota isaa Naagiriid keessatti piroojektota adda addaa hojjechuun beekama. Akkuma miiltoo isaa duraanii Sadio Mane jireenya uummata ganda dhaloota isaa fooyyessuuf warra dhamaan keessaa Mo Salaan isa tokko. Irra jireessi jiraattota gandichaa harka qalleeyyiidha. Kanaaf Mo Salaan manneen barnootaa ijaaruu, hospitaalota ijaaruun uummatichi tajaajila akka argatu gochaa jira. Yeroo tokko maatiin hattuun qabeenya maatii Mo Salah jala hatte. Booda poolisiin barbaacha taasiseen hattuun kun ni qabama. Abbaan Mo Salah poolisii waliin ta'uun himata irratti banuuf yoo qophaa'an Mo Salaan kadhatee akka himatichi hafu taasise. Sana booda nama qabeenya maatii isaa hate sana waamuun maallaqa kennee fi akka inni hojjetee jiraatu gargaare.
hojiis ofii isaa barbaaduun akka hojjetee of danda'u taasiseera. Saalaan ganda dhalootaa isaa fi naannoo ishee keessaa ji'aan maallaqa kutee fi kan jiraachisu maatii 450 ta'u. Masriin dhiyeenya kufaatii dinagdee keessa galteetti. Yeroo kanatti akka lammii tokkotti biyya isaa gargaaruuf mootummaa biyyichaaf doolaara 300,000 kenne. Saalaan gaddi isatti dhaga'ame miidiyaa hawaasaan ibsatu garuu achirratti hin dhaamne. Bataskaana Ortodoksii beekamaa biyyicha qulqulluu Maarqooriyoos yookiin Abu Seefiin Charchi jedhamuun beekamu kana deebisee ijaaruuf paawundii Masrii miliyoona 3 gumaache. Saalaan nama amantaa isaa jaallatuu fi kabaju garuu amantaan nama hin qoonne arjaa fi hojjetaa jabaadha jedhamuun beekama. Moo Saalaan bara 2010 kilaba Masrii Al Mokaholoon jedhamuuf mallatteessuun tapha piroofeeshinaalaa isaa eegale. Bara 2011 ammoo kilaba Siwiizerlaand Baazel jedhamuuf mallatteesse. Baazel waliin waancaa Iswiils mo'ateera. Ga'umsa Saalaa kilaboonni hedduun hordofaa turaniiru. Ammas osoo hin turiin bara 2014 Cheelsiin paawundii miliyoona 1 baasuun mallatteessise. Yeroo sana Cheelsii leenjisaa kan turan Joose Moriinoon yeroo taphaa gahaa ta'e Saalaaf hin kennine. Kanaaf ergisaan kilaboota akka Fiorentinaa fi Roomaaf taphataa ture. Bara 2016 amma 2017 yeroo Roomaan waancaa Siiraa A morkataa cimaa ture. Saalaan ga'umsa olaanaa agarsiisuun kubbaa mijeessee kennuuf galchiidhaan dijitii 2 keessa gale. Bara 2017 kilooppii Moo Saalaa Liverpoolitti waan barbaadaniif kilabichaaf riikardii kan ture paawundii miliyoona 40 ta'u baasuun mallatteessisan. Bara dorgommii jalqabaa isaatti bara dorgommii tokkotti galchii Piriimer Liigii 32 lakkoofsise. Akkasumas Liverpool xumura waancaa Shaampiyoons Liigiif dhaqqabsiise. Saalaan ergasii Liverpool waliin waancaa Piriimer Liigii, Shaampiyoons Liigii, FA Community Shield mo'ateera. Yeroo 3 galchii hedduu Piriimer Liigii keessatti lakkoofsisuun tokkoffaa ta'ee xumuree badhaafameera. Badhaasa Baalaandoor bara 2018 fi 2021 sadaffaa ta'uun xumure. Bara 2019 fi 2022 ammoo sadarkaa 5ffaan xumure. Bara 2023 ammoo Liverpooliif galchii 200 ol lakkoofsisuun seenaa kilabichaa keessatti taphataa 5ffaa ta'eera. Xiinxaltoonni kubbaa miilaa hedduun Moo Saalaan taphattoota ciccimoo addunyaa keessaa tokkoo fi Afrikaa irraa ammoo taphataa jabaa yeroo kamirrayyuu caalu jechuun ibsan. Moo Saalaan umurii isaa waggaa 14 ta'uun kilaba Masrii Al Mokaholoon gale. Leenjisaan lammii Ameerikaa Bob Bradley saffisa hubannaa taphaa dirree keessatti qabuu fi dhiibbaa inni taphattoota morkattoota irraan ga'u arguun taphataa jabaa addunyaa keessaa tokko akka ta'u raagan. Jose Moriinoon Moo Saalaa akka Chelsiif mallatteessiseen saafela saffisa guddaa kan qabu, dandeettii tapha kubbaa adda ta'e kan qabuu fi nama gaara jechuun ibse. Moriinoon Saalaan taphattoota kana dura leenjisaa ture akka Gaares Beel, Ariyaan Rooben fa'aa waliin dandeettii wal fakkaatu qaba jedhe. Dandeettii teknikaa inni qabu saffisa miila bitaan taphachuu fi haalli itti galchii lakkoofsisuun maqaa masoo Lionel Messi Masrii jedhu akka argatu isa taasiseera. Taphataan duraanii Biraazil Roonaaldoon dandeettiin isaa Lionel Messi waliin wal isa fakkeessa jedha. Mudannoo addaa Moo Saalaa. Maqaan isaa Muhammad Ibrahim jedhama. Akkuma Muhammad Saalaa lammii Masriiti. Maqaan isaaniis wal fakkaata. Bifaa fi dhaabbii qaamaan ammoo hanga namoonni Muhammad Saalaa irraa adda baafachuu itti ulfaatutti wal fakkaatu. Fira yookiin lakkus miti. Umuriin isaanis naannoma tokko. Moo Saalaan taphataa kubbaa miilaa, Muhammad Ibrahimiin ammoo nama qalii qalu yookiin mana qeeraa keessa hojjechuun jiraatudha. Bara 2019 yeroo ayyaana Eid al-Adhaa mana qalmaa Kuwait tokko keessa hojjechaa ture. Namni kun Muhammad Saalaa fakkaachuun nama beekamaa ta'e. Namoonni Kuwait keessa jiraatan hedduun Muhammad Saalaa se'uun yoo argan waliin suuraa ka'uuf gaafachaa turan. Kaan ammoo isa barbaadanii bakka jiru deemuun waliin suuraa ka'aniiru. Moo Saalaaf sababa kanaa bilbilli hedduu hin bilbilamiin hafeera jettu. Ayyaanni kun yaadannoo Ibraahim Rabbiif ajajamuu isaa agarsiisuuf ilma isaa aarsaa godhee dhiyeessuuf itti qophaa'e yaadachuuf kabajama. Muhammad Ibrahimis yeroo kana horii, re'oota, hoolotaa fi gaala namoota barbaadaniif qacaramee qalaa ture. Isiniyyuu osoo qaamaan nama kana qeeraa keessatti argitanii ahaa Muhammad Saalaan qeeraa keessa maal hojjeta jechuun keessan hin hafu. Qophii keenya har'aa kan irratti xumurra. Ammallee warreen maatiin lammii Global Media hin taane subscribe gochuun akka nu waliin taatan isiniin jecha qophii biraan haga walitti deebinutti nagaatti.